Marka fuunee akkam nagaa waan keenya qalbii cabse mee viidiyoo waan seenaa keessatti mul'atee beekin waan nama miti bineensillee ilmoo namaa irratti hin godha jedhamee yaadame gocha hammeenyaa gocha bineensummaa ilmoo namaa irratti raawwatame inni immoo waan fokkuun qaanyiin akkasii dhokateetu godhamuu hin qabne inumayyuu ifatti bahee miidiyaadhaan sooshaal miidiyaa fuulduratti agarsiifama akkas godhi akkas godhi ajjees akkas godhi kana godhi jedhamee waan takkaa seenaa keessatti argamee beekin waan maqaa keenyaaf hin tolu waan lammii keenyaaf hin tolu waan biyya keenyaaf hin tolu raawwatame waan hadhaa akkasii an dhagees argees hin beeku kun miira hunda keessanii natti fakkaata. Kanaaf gochi kun abaaramuu sirra jiraata. Gochi kun dhaabbachuu sirra jiraata. Gochi kun salphii. Gochi kun qaanyii, gochi kun salphii. Shargura. Dhugaa gochi kun namoota dhuunfaadhaan raawwatama. Gocha namoota sanaa qofa godhamee ilaalamuu sirra jiraata. Maqaa eenyutu qabsiifamuu sirra jiraata. Godina kamiinuu bakka bu'an warri kana godhan. Saba kamiinuu bakka bu'an warri kana godhan. Qofa bakka bu'uu jara qofatutti ittiin gaafatamuu sirra jiraata. Kun immoo nafu akkasitti ilmoo namaarra wanta akkasii raawwatamee hin hafu. Yoo ni dhiifnellee Rabbiin dhiisudha. Waan Rabbis jibbuudha wanti raawwatame kun. Yakka guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa kana arginu rafnee hin bullu. Namni kana argee fayyaa waan guddaa natti fakkaatan eenyuun keessan. Kanaaf gocha akkasii kun daddabalameera. Waggaa afuraffaadha bara yeroo raawwatamu. Waggaadhaan yeroo eeggatee kana maqaa godina tokkoo kan maqaa iddoo tokkoo dhahachuu danda'a garuu waggaa isaa eeggatee wanti kun raawwatama. Wanti kun kan raawwatamu immoo cal jedhameeti miti. Waan fiixaan baasuudhaaf hawwame yookaan bu'aa kana keessaa argachuudhaaf barbaadan bu'aa akkamiis akka ta'u kana gochuudhaan maaluu galma akkamii bakkaan gahuudhaaf akka raawwatamu wanta akkasii waan namaan gadda dhugaa dubbachuudha. Kanaaf uummata keenya irraa wanti eegamu sagalee tokko wanta kana abaaru wanta kana dura dhaabbachuu namoota kana irratti immoo qooda fudhatan beekumsaan haa ta'u wallaalumaan haa ta'u dabarsanii saaxiluu dabarsanii kennuu akka sirraa waan kana irraa gochuu barbaachisaa. Gochi kun dabalamuu hin qabu yoo ta'e namoonni kana irratti qooda fudhatan kun badii raawwatamaniif badii raawwatan kanaaf itti gaafatamuu isaanirra jiraata. Kana irratti shakkii tokko malee qaamoliin kana keessatti wanti kun nu qaanesseera nu salphiseera mataa nu cabseera waan hadhaa akkasii arginee hin beeknu jedhee uummanni keenya hawaasni keenya socho'uu jalqabee jira. Sochiin kun waan yeroo tokko mul'atee dhaamu ta'uun isarra jiraata. Hamma fiixa bahutti embasiin Itoophiyaa qoonsilaan keenya jiddaan jiru mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti hadheeffannaadhaan hojjeta kana irratti shakkii tokko qabaachuun isinirra jiraata. Sirriitti dhaggeeffannaa. Kun garuu fiixa bahuu kan danda'u yoo garaarraa qulqullummaadhaan waan kana irratti jibba naasuu nutti dhaga'ame kana warra akkasii kana of keessaa qulqulleessuudhaan seeraan akka gaafataman gochuudhaan bahachuun nurra jiraata. Malee hidhii tuuxannee mana keenyatti kan deebinu taanaan itti fufamtu. Kanaaf sochiin kun akka fiixaan bahu barbaachisaa akkuma amma jalqabdan hamma dhumaatti kan keessatti akka qooda fudhattanu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Kanaa wajjiniin dhaamsan qabu kan biraa yeroo wanta akkasii dhufu balaa warra akkasiitiin dhufu ijoollee keenya kan biraa nagaa taate kan biraa nu jalaa rifachiisuun qabu. Nama nagaa kan biraa jireenya ofii mo'attee maatii ofii gargaaruuf ijoollee tattaafatu baadiyyaaf magaalaatti dadhabaa ooltu nu jalaa rifachiisuun isarra jiraata. Kana irratti of eeggannaa guddaa kenninu. Miidiyaa irratti illee waan ergaa darbu wanti kun gochi kun akkuma hadheeffannee waan kana irratti ciccinee qabsoofnu maqaa kanaatiin immoo namni nagaan kana keessa
ijoolleen nagaan wayi tokko keessaa hin qabne jireenya si mo'attee hojjettee of jijjiirtee maatii si jijjiiruudhaaf tattaafattu immoo kana keessatti dararamuu qabdu. Kana of eeggannaa guddaadhaan karaa miira itti gaafatamummaa guddaadhaan guutameen hojjetamuun sirra jiraata jechuudha. Qaama dhimmi ilaallatu mootummaa biyya kanaa haa ta'u mootummaa keenyaa wajjiniin qaamolee dhimmi ilaallu wajjiniin hojiin hojjetamu karaa miira itti gaafatamummaa qabuun kan hojjetamu ta'uusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Badii namni biraa hojjete namni nagaan dararamu namni nagaan rifachuu mataan isa cabuun isarra jiraatu. Badiin kun badii namoota dhuunfaatiin raawwatame namoota dhuunfaa sanarra bu'u isarra jiraata. Adabbiin kanaaf malu jechuudha. Kanaaf kanarratti iftooma guutuu akka qaban kanarratti immoo tokko yeroo kamirrayyuu caalaa tokkummaa keenya cimsinee yeroo waliin dhaabbannu qabatu kun maqaa eenyuuf hin ta'u. Namni kun tokkorra goree tokko itti goree yookaan irraa goree haasa'u miti dubbii sagalee tokkoon dhaabbannee ofirraa dhaabuun nurra jiraatudha. Waggaa afuraffaadha deebi'ee wanti kun kana booda garuu dhaabbachuu hin qabu deebi'uu hin qabu dabalamuu hin qabu dhaabbachuudhaaf immoo nurka jira jechuudha fallisa. Waan kana irratti irra dhaabbannee hadheeffannaadhaan of keessaa qulqulleessuu of keessaa waan kana dhaabsisuun dirqama keenya dirqama dhaloonni keenya hundi hirmaannonni as jirtanuuf magaalaa kana keessa jirru Saawudii bakka adda addaa jirru hundi dirqama goonee fudhachuun nurra jiraatu jechuudha. Kanaaf namni burjaajamuun isarra jiraatu ifa warri kana godhe ifa mootummaan karaa mataa isaatiin qulqulleessee bira gaha. Namni nagaan immoo sababii kanaan akka baaraku akka rifatu biyya ormaa keessa jirama. Fakkeenyaaf waan adda addaatiin badii adda addaatiin daangaa irrattis haa ta'u biyya keessatti yeroo qabaman diraagaan haa ta'u maaliin haa ta'u yeroo qabaman jedhamanii namni nagaa naannoo sana jiru hundi walitti qabamee mana hidhaatti galee namni yeroo itti dararamu fayyaa argina jechuudha. Kun uumamuun isarra jiraatu. Kana irratti of eeggannaadhaan hojjenna. Namoota kana irratti immoo raawwatan kana keessatti qooda fudhatan immoo hamma dhumaatti hadheeffannaadhaan kan qulqullaa'uuf kan tarkaanfii seeraa fudhatamu ta'a. Kun immoo karaa sirrii ta'een karaa kallattii sirrii keenya kanaan qofa akka inni raawwatuuf immoo hundi keessan dhimma kan akka dhimma dhuunfaa keessanii dhimma tokkoon keenya yoo cal jedhamee wanti kun asitti hin dhaabsifamu balbala nama tokkoon rukutuudhaaf adeemudha wanti kun. Kanaaf kanarratti waliin dhaabbannee waan kana dhaabsiifnee maqaa gaarii biyya keenya maqaa gaarii lammiiwwan keenya maqaa gaarii biyya keenya tiksuu eeguuf nurra jiraata. Kallattii kanaan yoo sochoonee rakkoo amma mul'ate sinii kama lammata immoo akka hin dabalamne gochuu dandeenya. Sababii kanaan immoo lammiiwwan keenya nagaan kana keessatti akka hin dararamne akka rifanne gochuun nurra jiraata. Kun kan milkaa'uu danda'u yoo waliin dhaabbanne yoo hundi keenya dhimmi kun kan kootii jennee yoo keessatti qooda fudhattan eeruu kenniin kana ta'u wanta kana waan gocha kana akka itti fufu gochiisu kamu dhaabsisuudhaaf waan gargaaru hundumaa raawwachuudhaan yoo kan mootummaadhaa wajjiniin embasii keessanii wajjiniin dhaabbattanidha.